Ani Daniel Gammadat namticha isin karaa deemaa jettanii waamtan sana ilmoo Oromoo mana warra Oromoo keessatti kan dhalate lixa Oromiyaadhaa ona warra Sibuutti dhaladhe. Kanan fakkaata. Madda Walaabuu Yuunivarsiitiin giraajuweetii godhee muummee injiineriingiidhaatiin kotamii yookaan construction technology and managementiidhaatiin giraajuweetii godhe. Kanan fakkaata gabaabamatti. Gargaaruun baay'ee duroomu yookaan immoo baay'ee namarraa hafuun gaafatu. Gargaarsaatii fi namni nama ta'uu qofti gaadha. Ani nama laga baay'ee irra ce'ee dhufeef waan baay'ee argee dhufe. Nama moo siree du'aarraatii uummata amma liqii ofirraatii baataa jiru kanaatiin ka'edha. Nama gola rakkinaa danuu argee, nama agabuu bulee argee, nama rakkatee argee, nama dhukkubee argee, nama miidhamee argee, nama dhabee argee, nama moo namni nama dhabe attam akka ta'u sirriitti beekudha. So maaltu si kakaasee jedhanii na gaafatu. Silaatii wanti kun sababa of daganneetiif malee wanta gaaffii ta'u miti. Jireenya Oromoo keessaatii tokko waan qabu isan qabneetiif laachuudha. Amma aadaa buusaa gonofaa jedhamu kan amma warri badhaadhinaa ittiin hattee ittiidhaan maal taatee ittiin taphattotu hin taane akkuma aadaa Oromoo kanatti buusaa gonofaanii aadaa Oromoo keessa kaleessu waan qabanirraatii isan qabnetti hiixachuu kan koodu waa jechuun Oromoo biran ture. Amma garuu haaraa ta'e akka gaafatamu kan nu godhe aadaadhaatii fi duudhaan warra Habashaadhaa gaafa dhufee aadaa keenyatti dabalamu. Akka nuti sobduu, akka nuti hattuu, akka nuti ofittoo, akka nuti albaadhota akka kana uummatichi kana ta'uu godhe. Sababa kanaatiif namni baay'ee wanti hojjette kun nama ajaa'iba. Wanta nama ajaa'ibuu hin qabne Oromoon akkuma jireenyaa keessatti akka toora tokkotti lakkaa'aa wanti inni ture. Namoonni baay'een akka ajaa'ibaatti lakkaa'u. Because Oromoon mana hin qabu osoo hin taane duruu mana qaba, duruu jireenya qaba, duruu lafa qaba. Garuu ofittoo miti, albaadessa miti, hattuu miti. Ana qofaan jedhu. Nan geenye jedhu akka harraadhaa yoo har'a mana ijaare bor mana biraa, yoo har'a nyaate galgal nyaata biraa, yoo amma dhugee amma dhugaatii biraa akka kanaa miti. Of ilaala, ollaa ilaala, wal ilaala. Kanaatiif namoota baay'eetti haaraa ta'a. Anaaf haaraa miti. Akka naaf haaraa hin taane immoo daa'imummaa kiyya akaatee namni beeku beeka. Ani akkasumatti hin guddadde, akkasumatti hin dhalle, akkasumatti hin guddadde. Abbaa kiyyaaf haadha kiyya irraatii barachaa. Haati kiyya noormaalii jireenyumti ishee guutuun ishee lafaa kaastee amma jireenya har'a jiraaddetti haati kiyya nama gaarii. Haati kamuu nama kamiif gaariidha garuu haati kiyya adda. Sababni isaa hamma har'aatti dhaladhee badii irratti hin argine. Lammaffaa utuu mana keessa jiruu moo ollaa keenya namni tokko guyyaa tokko agabuu buleera ta'e namni tokko moo rakkatee dhufee haadha kiyya waa gaafatee dhabeera taanaan sobduudha. Sababni isaa haadhi kiyya hin sobdu waan ta'eef ishee gaafachuu danda'a. Waan gaariin burqaan isaa guddaan haadha kiyya keessaati utuu inni dhangala'uun hargaa guddaa. Namoota wanti kun haaraa itti ta'ee ajaa'ibsiisu. Na dhibee baay'ee wanti itti goote namoota jedhanii nan aara gaafa nan. Sababni isaa waan akkasii argaa hin guddanne jechuun mal'i isaanii daameejii warra Habashaa harkatti daameejii ta'ee jira jechuudha. Akka haaraatti anaan baay'ee na dhibee waan kana namni gochuun hin danda'u wanti kun ulfaataadha namoota jedhan gaafa argu akkaataa guddina isaatiif akka isheen itti guddate akka namni sun itti guddate ilaaleen anamoo nama sana garaana nyaata. Waan Oromoo wanti kun erga gonkuma ajaa'ibatti ta'e wanti Oromoo wanti baay'ee ajaa'ibatti ta'u jira jechuudha. Nama na gaafateefaa jira akkamittiin daakuu gatiitti itti baata akkamittiin midhaan gatiitti itti baata. Konkolaataa tokko guutuurraati yoo miidhaa wajjin nama lama taanee buusnee fixneef. Nama targa'ennee miti. So animmoo miidiyaa kanatti moo nama. Sababni isaa kunoo kanaan godhee osoo hin taane kana gochaa ture dura Oromoon akkeettu wal gargaaraa ture kottaa wal gargaaraa jedhee waamuudhaati. Jiraa miire namumti guyyaa guutuu taa'aa oolu
Taa'ama oolee moo waan jedhu gaafa dhabu waan jedhu barbaadu amma ijoolleen keenya wal lafa fool maal ta'u hameen akkasiin jiru namoonni akkasiidhaa anaan garaana nyaatu. Sababni isaa namni waan hojjetu waan godhu dhabe maal gochuu qaba kanuma gochuu qaba. So wanti hojjettu gaaffiitti ta'a jechuudha gaafa hundumaa. Namni immoo qallatte gaaffii sirraa qaba. Furdatte gaaffii sirraa qaba. Qabaatte gaaffii sirraa qaba. Hiyyoomte gaaffii sirraa qaba. Gaaffii isaa kan inni si gaafachuu hin dandeenye gaafa ati duutu. Amma ani lafarra jirutti namni waan na gaafatu qaba. Qabaachuu koofis, dhabuu koofis, taa'uu koofis, ka'uu koofis. So yeroo waa na gaafatu moonaan waan hundumaan na gaafata. Gaaffii hundumaa keessaa gaaffiin baay'een yeroo hundumaa deebiin dhoowwadhu ittiin jedhu garuu wanti ati goote baay'ee na ajaa'ibe eenyuyyuu gochuu hin danda'u gaafa jedhan gargaarsa kanarratti garaa na nyaatu na gaddisiisa. Kana erga dhabanii wanti isaan dhaban danuudha jedhee waan ani yaaduuti. Kara kanaatti maaltu si kakaasee isa jedhumoo namatu si kakaasee dhee beeka malee anaa wanta itti na kakaasee iyyuu hin jiru. Laayifima jireenyuma keessaatiin waan tokko jireenyichuma hin jiraachaa jiru. Lammaffammoo dirqama qaba. Laga rakkinaa kana uummata kan akka amma hin danda'u ceesisuudhaati. Amma hin danda'u moo ammuma amma argame kana. Hamma amma argame kana achi hin danda'u waan hin dandeenyeef hin dhiyeessu. Ammayyuu moo ittuman fufaan. Hamma kamitti hamma uummatichi rakkina keessaa ba'utti miti. Waanan gochuu qabu hammaan gochuu danda'u. Gochuu hin dandeessu taanaan immoo hin dandeessu. An dhuguma isaatitti immoo waan Oromoo kana durumaa yaadaa qaba. Kana natu jedha ana qofaan jedhaa miti. Namoonni dugda kiyya duuba jiranii fi namoonni daa'imummaadhaatiin na wajjin guddatan yoo gaafatte sitti. Fakkeenyaatiif amma warra akka Odaa Saffaafaa hiriyaa kiyya ijoollummaa warra akka Milkoofaa. Namoonni kun Milkoo kanatti jedhu Milkiyaa fi Darajjee uummataa kun nama wajjiniidhaatiin kutaa 11 12 baradhee yuunivarsiitii giraajuweetii waliin godhee daa'imummaa kiyya gara akka Daabuleefaatti yoo deeme sitti waan Oromoodhaa daa'imummaa kaasee mataa keessaa qaba. Rakkoo Oromoodhaa nan arga. Attamitti argitaa jedhanii na gaafatu. Ilma argaan gaafa hundumaa nan barbaada. Maal rakkatee jira uummati kun? Hin danda'u yoo ta'e nan dhiisa nan danda'a yoo ta'e nan yaada. Gochuun qaba yoo wanta gochuu danda'udha yoo ta'e sodaa malee hin godhu. Anaan sodaa irraati ceeruma bilisa kan na baase rakkoo Oromoo ijaan arguu kiyya. Yeroo hundumaa fookas gootee uummata kana ilaalta taanaan quuftisaas beellisaas sitti argama. Yeroo quuftisaas beellisaas sitti argamu yeroo inni quufu atuu quufaadha uummata sana keessaa tokko waan ta'eef yeroo inni beela'u immoo yoo nyaachaa jirte ta'e illee dukkaa beela'uun dirqama keenya. Kanaatiif rakkoo Oromoodhaa nama biraan natti argisiisa miti nan arga. Because ani Jimma, ani Wallagga, ani Shawwaa, ani Hararge, ani asii Booran, asiitii Baaleedhaan warra see koomaandoota warra Macaaf Tuulamaa hunduma isaaniidhaan ani Oromoo. Oromoo gaafataati moo rakkoo Oromoo hundumaa arguu wanti si danqu hin jiru. Afaan tokko dubbattaa amantaan gargar ta'uu dandeessa. Dhiiga tokko waliin qabda, lafee tokko waliin qabda, foon tokko waliin qabda. Eenyuyyuu gargar baasuu yoo kan hin dandeenye yoo duutee biyyootti dabalamteeti maqaa uummatichaa waamta. So rakkoo uummata sanaa nama qubatti qabee natti argisiisaa miti. Dhumaan arga. Gaafan arguu waan hin danda'u godha. Akka sanfiin jedha. Kadhachuun natti hin tolu. Ani isa dheeboteef beela'edha. Gurbaa ilma koo namni na jalaa qabu dibame. Bishaanuma xinnoo ishee bishaan xinnoo ishee aayilaandii xinnoo baattee jirtu bishaanuma xiqqoo ishee qonna goge bishaanuma xiqqoo. Sittanuma isa sittanuma bishaanuma xiqqoo naa laadhu isa sittanuma bishaanuma xiqqoo naa kenni isa sittanumaati. Dhala koo
Dalagu waan uddun dhabin. Fayyaa ta'e eebbifam. Shoo kan ta'e ergamuun dhabin dalagu. Hin dheebotin dheebuun sin argate. Ani ilma akka keetii kana baay'een qaba. Garuu maal goota? Maal goota? Hoolaa kanatu nu fixuu fedheetu. Bishaanuma gad dabarsin bishaanuma waaqaadhaan. Dheebotin mucaa koo. Ormitti hin argine. Shoo dalagu. Shoo dalagu. Lubbuun natti deebi. Isa kana waa'ee warra dheebotaniitiif akkasiin jechuu hin danda'a. Warri dheebotan akkasittiidhaan si gaafachuu danda'u saalfacha. Kan beela'eetu moo jira? Kan kadhaadhaaf karaatti ba'eetu moo jira? Hormi buqqaase. Mucaa koo attam nagaa keedhaa fayyuma. Anoo wanti hin jechuuf maala. Utuu nakkeetti si gaafadhu. Utuu nakkeetti gaafadhu na dhiisee deema amma mucaan koo. Nasu barannatti fide maalan godha. Yaa humna dhabuu kooti. Kilaashii koo gaafasi. Kilaashii koo. Gaafa kilaashicha harkaa fuudhe maanan ajjeesnes dhuma koo salphise. Mucaa koo attam nagaa keedhaan immoo naguma fayyaa keeti. Nagaa. Ani immoo harka namaan ilaala. Waan meeqaan harka namaa ilaala. Waan nyaataa dhabnee, waan dhugaa. Ani maqaan koo Birboo Terboonis hin jedhama. Birboo Terboonis hin jedhama. Waantan dhabe tokkoyyuu hin qabuun ture. Cumboo, curoorsaa, keessummaa mana koo dhufnaan nyaatee dhugee utuu quufin lafaatiin ka'u manni koo mana eebbifamaa ture. Maali galgaluma tokko kilaashii keenya dhufanii nurkaati sassaaban fuudhanii naqanii isa nurkaa fuudhan immoo hormatti laatanii hormi kilaashii keenyaatiin nu kaakka'ee qe'ee keenyaa nu baase qabeenyaa qabnurraa, loon qabnurraa, kaloo qabnurraa, dallaa qabnurraa, waatii qabnurraa dhala keenya warra kaan ija keenya duratti biyyoo wajjin walitti maqan kan haati manaan koo gadameessatti baattee guddiste kan jilba kiyya keessaa bahe dhala kiyya akkas godhaniitu fidanii achiiti qe'ee keenya gadhiisnee lafa keenya gadhiisnee maatii keenya gadhiisneetu baqannee dhufnee asitti gallee jiran malaa kunoo wanta hin beekne aadaa hin qabne amala hin qabne namni waan nyaatu gaafa dhabu moo laalle of nyaata dhala nyaataa kadhaa baane karaa xanoo daabbooma tokkoon ittiin bitadhan jedhe yooma waan xinnoo naa laatte dheen atis dhaluma akkuma dhala kootitti si ilaalee dhumanti gaafadhe mucaa koo harka namaatti nu gashe mangistiinis dhimma keenya dhabee mootummaa silaa durumaayyuu hin qabnu isa inni dhufeera jedhan immoo jaan argaa keenya jibbe waan qabnu nurkaa fuudheetu hormamoo nutti gadhiise kunoo amma daandii irratti yaanee sanyiidhaan balbalaatiin lafa keenya gadhiisneetu kunoo harka namaa eeggachaa jirra hormamoon kadhannu gaasima dhala koon gaafadha jedheedhuman ija jabaadhe. Ija jabaadhee Oromoo waan akkasii akkam ija jabaadhee gaafa waan butu dhabeen itti kadhadha. Isheen kun immoo kan warra qeedhaaf maatii isaanii irraati buqqa'ee saalfachaa waan gochaa hin turre godhaniiti. Galatooma. Monoloogii kiyya duraa irratti titiisaa utuu waamamin owwaattee utuu hin barbaadamin hin dhufin jedha. Monoloogiin amma ibse moo kan warra dheebotaniitii fi kan warra ormi manarraati ari'ee qe'ee abbaa isaanii gadhiisanii deemaniiti. Isaan kun hammayyuu kadhachaa jiru miti isin gaafachaa jiru bishaan naalaadhaan dhugaa waaqni laateeraaf. Amma moo kan jiru qe'ee irraa buqqa'aniitii fi rakkoo keessa jiran gaafa ibsatan monoloogii ammaadhaatti nan sinitti. Mangistiin qabnu jedhan san jedhe moo yeroo monoloogiin jedhe malee yeroo fayyaan jedhe. Qabdu waan taataniif galatooma.